AI hojii keetiifis dhufaa jira. Akkasumas nama kamiyyuu caalaa saffisaan socho'aa jira. Giddugala bilbilaa irraa kaasee hanga koodii, maallaqa baankii hanga hojjettoota mana kuusaa, biloogii dabalatee qabiyyee uumuu fi barreessuu dabalatee AI'n kana dura hojiiwwan miiliyoona 5 ol barbadeessee jira. Sunis jalqaba qofaa. Ammas ogeeyyiin AI hojiiwwan hunda keessaa walakkaan waggoota muraasa dhufan keessatti baduu akka danda'an akeekkachiisu. Sun ammoo akeekkachiisa namoota teekinooloojii kana ijaaran irraa argamedha. Digirii kee, dandeettii kee, karoora hojii kee illee AI'n dhimma ittiin qabu. Saffisaan guddachaa jira. Industirii guutuu dafqa irraa buusaa jira. Maashiniiwwan kun guyyaa guyyaan qaroo fi gatii salphaa ta'aa jiru. Boqonnaan laaqanaa hin jiru. Dogoggora hin qabu. Mindaanaaf kafaliin hin jiru. Diddaa hin qabu. Kan dhuunfaa miti daldala qofa. Sababa kanarraa kan ka'e hojiilee namoonni baay'een hojjechaa turan guutumaan guututti AI'n bakka bu'eera. Warshaaleen garaagaraa viidiyoo editing, qabiyyee barreessuu fi dalagaawwan ijoo namoonni onlaayinii irratti hojjechaa turan parsantaa hedduun AI'n dhuunfatameera. Osoo abdii hin kutin dura oduu gaarii qaba. Hojiin tokko AI'n barbadaa jira. Garuu carraan haaraanis uumamaa jira. Hojiiwwan haga ammaa AI hojjechuu hin dandeenye fi akkasumas iskilii yookaan ammoo dandeettii dirqama guddifachuu qabdu kan AI fuulduratti illee itti hin dhaqqabne jiru. Namoonni baay'een ammoo isaan hin argan. Sababni isaas AI baay'ee waan rifachiiseef. Viidiyoo kana irratti furmaata guddaa tokko siif qaba. Akkasumas akkamitti tarkaanfii tokko dursitee turuu akka dandeessu yookaan ammoo AI fayyadamuudhaan egeree kee mirkaneessuu akka dandeessu viidiyoo kana keessatti wal dura duubaan isiniif qooda.